leenci tokko irra ofaati. Akkasii maal? Ani kan qaaraa shanii nyaadhe ilmoo namaa sitti hin fakkaatu isa kama namaatti si dhagama. Ati bar kanaafuu girii goote bar qaaraa jaallatta natti fakkaatti. Ofuma keef jaallatta. Wallahi hin jaalladhu na gubayyoo oguu nyaadhe jarrummaan na qaxxaanan sirra kan qixaatii kan kee akkas jedhee fudhadhe irra kan qaaraa nyaadhe wayya jedheeti malee. Mooni kottuu seeni. Mooni seeni. Wii qorataa wii. Amma gidduu kana waan si gammachiisu wayi dhageessaa gurra kee sirriitti erfoonii ittiin godhatiin. Sii galee erfoonii ittiin godhatiin sirriitti akka dhageessu waan sana. Waan si gammachiisu wayi dhaga'uuf teessa. Suuraa Jawaari ajajjee. Ajajjee. Suuraa Jawaaris ajajjeera si waan biraa waan si. Qoy sodaadhuuf ta'e qoy. Gasodda akkam salaam alaikum. Nagaa waalaikum salaam warahmatullah jirtaa nagumaa. Nagaa alhamdulillah kenna warri soddaa argula kalaala. Soddaan kabajaadha. Na jaallattaa? Nu fichisiisee beektu? Soddummaa jedhe jaalala biraan jenneen wayi. Innis jaalala kabaja jaalala jedhamu. Wayne rabbii kiyya na dandeessi. Akka jaalitti kabaja nama beekan wallahi billah jaalala jechuun jaalala inni tokko gaafa namni wal jaallate jaalalli inni sun afeera bakka gaafa namni na jaallata wallahi isin jaalladha jedhaani maaliifi jaalalli inni isin jaalalli keessan jaallattan dhumeeranni amma jaalala obbolummaa jaalala biyyummaa jaalala namummaa jaalala bakka jaalala gosa baay'eetu jira gosa tokko qofa miti. Gosi tokko namni wal jaallannaan dhumeera jechuudha. Dhaabbateera. Mashee. Sagantaan irra daftara warra biraa. Amma na jaallattu jechuudha. Lakki soddaa eebanni baddee ni jettee. Bismillah. Maal feetanii naante? Basalaam no? Naguma dhuftanii? Halimee. Doktor Biiftuu akkam? Jirtaa jeneraal. Ati jaartii xiyya barta gara fuulduraati. Jaartii xiyya gara fuulduraati. Ol bayi mee xiqqoosi. Sitti mul'atu tolchi na laalante badan bee. Amma mul'ata. Akkam soddaa. Akkam maa kolfitaree walii gallee jirra bar. Mee nagaa wal gaafadha. Eenyuun? Jirtuu soddaa akkam nagaa keessanii? Qorataa soddaadhaan maal olii heerumsiifne immoo? Soddaa akkam jirta maal olii heerumsiifne natti mani yaadadhu yoo bibi. Yoo soddaa isaanii maal rakkoo qaba Oromoon karaa walumaa gurguraa oola. Akkas taanaan doktoriin waliin beektu jechuudha akkas taanaan ati. Indee doktor bar anaafisiin sirri wal beenna. Sigalee jaartiitii kara fuuldura akka taate isiinillee waadaa naa galteetti hin beeyti. Kanaaf jaartiitii gara fuulduraati. Tole doktoriin gaafanna qoy. Doktor anamu isaan filatta. Filannoo Isinaa filattu ati isinaa dubbattu maa isinuun dubbattu. maa kun dirreetti filatamanii maa walii gallee jirra. Rakkoon qabu dirreetti filatamanii jechuun anamma yoo na gaafatte si deebisuu danda'a isin deebisuu danda'u qabdi. Doktoraan ammoo isa filatta. ati bakka filannoo maaliif geettee yudurumaa? Qoy gaseeraa gaara bara faansi. Waan jaa kana deemaa runa garree akka asin jimmaaf na kennu. Osoo an jiruma an du'eeti moo?
Ya agarre sila meetire asirra miiduu mukana irraa Duute bar waan deemaa an argine taanaan duute bar hin jirtu bar. Wallahi Eh? warra qabrii jala jiru malee warri gubbaa kana jiru kan hin agarre hin jiru. Aboo tokko dheengadda ollaame. Na halaalchee ni kaja'anii gabbara qabatanii wanti hundi xumuramee walitti dhufuu bira geenye kana hunda eessa jirta jaartii ofii hin to'atamtu ree erga jaartii kee ta'e maan an to'attu ture. Ati sadarkaa saniyyuu geetteerta jechuudha. Sadarkaa Habibi amma ilma koonaa ol fooftee jirti girrii biraa dhiise. Biraa gara biraatitti fuule. Waay. Miseejiin qaata deemi. Miseejiin qaata dhumata riibiin. Maal walii hawwaltamu akkam wal bira dhuftaniiti? Dhiira taa'aadha yaadam. Ilma walii hawwaltamu wal bira dhaytaniiti. Kan biyya. Lakkii boonummaa wal bukkee jirra bar. Maal mana garagaraa keessa? Bukkee jechuun isin birattarra. Si bira jirti isiin? Waluma bira jirra bar. Kunoo asumatti dhiyoo jirti. Qooyi amma waa jette isiin. Hanga warri kiyya na halaalchuu gaheeyyuu jette na halaalchan hin jenne. Si halaalchaniif? Amma warri kiyya na halaalchee. Si halaalcheera? Ati Wayne. him. Yookaan no. Ulfeesseera jettee. Mee ol ka'ee dhaabbadhu edii garaan siif amma adda. Lakki jaartii namaa gara keessa laaluun hin ta'u. Ati ulfeessiteertaan beektu. Kootuma dhugaa dubbachuuf kootuma. Abjuudhaan haa ta'u bultoosiidhaan haa ta'u kootuma wanti dhalatu bas. Waan addaati. Habibti qaata fudhattee ada. Bultoosiin fudhatte moo qajeeluma fudhatte? Yeroo ati dhuftu soddaadhe akkanatti ol ka'ee dhaabadhee teessoo kabajamaarraa ol ka'ee dhaabadhee simachuun. Manni kun nama waraaba booddee. Ini salphanne ullaalaasi. Booda nama waraabuku. Qoy sila Arsiin ukkoo kabaja soddaa beekaa barra mucaan maal ta'e jeneraal. Maal ta'e Arsiin kabaja soddaa beekaa barra. Inni nu erga soddaa jedhe qabuma akka Osiin hin soddaadhe waan fedhe irraa fuudhaa jiraatu waan fedhe itti gurguraa jiraatu miira soddummaatiin kabajuu qabu. Miira soddummaatiin keessummeessuu qaba malee. Arsiin illee tama dure. Na'imaa Hasan suuraa kiyyaaf gaarii nu jaalatte moo maaf walii nu jaalatte moo nu lamaan jaalatte maaf ragaawu? Ilma salphanne wallaahi ilma salphanne kufnee lafa jirra Arsii gurraatti.
Mhm. 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 Maal? Yoom isaa yoom wal galtan sila? Hmm? Isaa yoom wal galtan? Kana dura walitti dhufeenya akkamii qabdu? Eenyuun? Jeneraaliin. Fati yeroo tokko tokko gaafii akkamii akka nama gaafattu gira nama gabbaa bar qorata. Ani walitti dhufeenya takkaan qabu inni ati soddaayyuu jettee jechi isaa na saalfachiisu jennaan hin biraa ba'e. Walitti dhufeenya wanti nu qabnu hin jiru. Silaa yeroo ani kun ana kooti haadha mana. Assalamu alaikum yoo jedhe abbaa fedhe fuudhee haa jiraatu namni sun. Maaliif maa jira? Kan sila jiranitti. Soddaan suni atama fakkeenya dhayitee salaamu alaikum jette. Wa alaikum assalaam jedhee soddaa eegati jette miira soddummaatiin sisimachuu qaba malee yoom ulfoofte yoom ulfoosite jechi jedhu soddoosa keessatti naasa'ama. Baay'ee safuudha aadaa arsii keessatti. Sababii kanaaf Jeneraal amtii nama barate bar. No, anufumaa qaanfadhee nama barates taatu aadaa fi safuu kee dagachuun qabdu qaba. Kanaaf ani dhimmi isa wajjin qabu hin jiru. Just normal akka nam tokkotti wal beeyinaa sirratti inni kan waan torbaan kana deemaa dhuun agarre akkamitti akkas jiraayyuu. Si ati salphattee iyyuu kana booda qorataa jedhaa hin oolinii qorataan dantaa kee hin qabu onnee isaa bakka biraa jira jedha koomentii wayii dheeratee birraa. Maaf miliqteedha bara amma gaaffiin koo gaaffii gogaa biraa maaf. Wanta nan nama daali. Abbaate wanta xiqqoo xiqqoo kanaan nama daali. Awwan nama waan xiqqoo tanaan madaallamtuu miti. Kana yoo siin jedhu inni amma haasa'aa ture dhageeffachaan ture jechuun inni itti fayyadamaa jiru yoo uf deebi'ee yogguu laalu natti hin tolle yaani. Jechoota soddaaf fayyadamee ta'anii itti dubbatamuu miti akka naannawa keenyaatti. Eega inni ofirraa qaanfatee dhiisaan jirre anjilaallash jechuu filadheetiin gambiraa ba'e. Siigaltii mi dubbittiin tokkoffaa kanaan nama daadeen waan xiqqishuu tana fuutee maaf lashette kun waan suuraadha waan asirratti namni waan arge akka wanti haasa'u immoo fuutee maaf lashette. Namoonni waan hin taane barreessitan uksen billaachuu ammoo itiin isin godha. Okay. Oh my goodness. Qoy natti barreesseera kunoo keessaa. Qorataa salaamuun. Innumti moo? Koplinki godha. Jechoota inni fayyadamaa jiru naaf hin taane sababni isaa maal beektaa yoom sitti ulfeessi qilleensaan sitti ulfeessi maal kan jedhu kun no never jedhamuu qabu uummanni kun nama jira taa'ee waan arge waraabuu kan jaallatudha kanuma waraabee booda gadhiisa gaarii miti innumti jechoota akkasii fayyadamuu qabu ture.